manni bareedaan yaani haguma umna keenyaatiin yeroo argame ustaas sa'ad deemanii bakka namoonni naannoo sanaa argamanitti akka shiftiin qabaanne akka ashaaxirummaan qabaanne akka mala wayiin qabaanne akka dallaalaa walii galee mana gurguramaa ittiin gurguranne bakka ustaazonni guguddaan namoonni guguddaan abbootiin qabeenyaa namoonni naannoo dhaqanutti argamanitti manni bitamee haadha kanaaf ulfiidha kennamu an akkasii yaade bakka girgirii dhalate baay'ee fira danuu qabaatte bo wallahi fira danuu sinin jedhe waatsaappiin koo xaaxa'uu keera firii kaleessaa gaafa siin boqqolloo muka lama qaxee cabsatee qabamtee tumamtu hin jirre hadha qabrii keessaa ba'e saalfadhaa jala jiraattan saalfadhaa fira kijibaa jechuudha. Kanaaf uummata keenya amricha darbachuu wallaallanisitti walitti qabameeraa fi kunooti uummata keenya galatoomaa akkaawuntii baafatteetti qaatanaa dhufe akkaawuntii isii kunooti kunola akkaawuntii isii qaata laxafameenaa dhufe dabarsaa jedhee ustaazatti kun wallaalle yeroo inni darbee kee birriin kone qaqqabeeraa jettiin waraabama dhumeera garuu qubna gara qabaachuu qaba birriin gaafa argame as goree achi gora gaafa sana gaafan walitti qabuun mana bita jedheetan walitti qabean mana itti binnan immoo jedheetan walitti qabe dhiifa mana godhaati. Kanaafuu manicha bitamu mana bicha barbaadadhu ustaaznis barbaadaa jiru reedi atis olii gadi fiigi mana naannoon isiin barbaaddu keessaa mana barbaadaa fi mana yeroo barbaadan immoo xiqqoo si karaatti dhiyoo waan isin shunkurtii barrii irratti gurgurachuu dandeessu si galee dubbii rabbii namaan galu shunkurtii barbarree kiiloo lama bittee siinii as safarteetti gurgurtee ijoollee si bulfachuu dandeessu haa ta'u hankalan jedha yaada qabaattan dubbadha dhumateera. Ayyee galatooma ulfaadha. Ani gara kiyyaan jechuun mana fakkeenyaa fi sadii afur maratnee akkasitti ustaazota irratti waamnee ustaazota waliin laallee mana agarsiisan keessa mana afur shan laallee mana afran shan keessa ustaazonni kan ta'an jedhe qopheessee eegee akkasitti ustaazonni ilaalanii habitaniifi. Waliigalleerra ustaazonni immoo ija keenya kaleessa itti arrafamaa xiqqeeqamaa maallaqa walitti qabaa turan gatii ta'eefi an akkasiin arge bakka akkasumatti mul'ata. Yaadni mormii jiraa yookiin irraa? Asirraa gara kiyyaan gara isiitillee yaadi mormii hin jiru bakka. Waliigalleerra anaafsi. Mana jabaadhaa barbaada. Gammachuu na bira ga'eera jechamni kan keessanillee sammuutti na fudhatameera galatooma fayyaa ta'aa naaf jiraadha. Masii koo dhaggeeffadhu masiyyee masii dhaggeeffadhu yeroo ammallee yoo kolfuun siin taane yeroo ciiftu kolfi kaleessa ijoollee keetii namni muuzii bitee hin kennine daabboo tokko bitee hin kennine birrii miliyoona tokkoof 700 argame jedheeyyi daarii naannaara masii koo isuma dhuguma dubbisaanuu inni ergasii yooti akkam jirtu jettee gugguuftee dubbiste yeroo hojii dhattu kan siraa hojjettu akkam jirtu kan jettee dubbiftu hundi si jalaa callisu hadda masii akkam jirta haadhoo koo siin jechuu jambareera soba hin amanin dhageesse kijiba zemmee ciniinnadhu waan darbe dagatini ammas wanti darbe ho'iin jiruuti manuma kiraa akkatiin kaffallee fi mana sii binna shi waliigalleerra baqa manni yeroo argatu ustaazatti walaa ustaazlee kan arganii online ta'eessisu maatti muniirsa. Yaada bareedaa kaastee laayinnu isaanillee amma irra deddeebitee isaanillee yaadachiistee isaanillee akka isaan dubbakee waan goonellee gootee wantichi kun akkuma ta'etti itti gaafatamummaa qaba. Viidiyoo 2-3 argeeraanii akkaataa waan jecha namaa jechuudha. Eegalee laayinnu atiin akkuma amma itti amantaadhaanis miti biyyummaa biyya siin gaafanne attaatiin nan beekan gaafa sanayyuu. Kanaafuu erga jedhamee wanti kun birriin bakki isiin itti buutu namaa hin galuuniin manni immoo yoo bitamee bakki inni itti bu'u tokko hin jiruun. Kanaafuu yaada kana hundi keenya yoo akka dubartii tokkotti hin gargaarraaniin isiidhaan manattu isiidhaan malaaniin. Akkuma immoo jettee nuti immoo dubartummaa keenyaan gaafa siin mana bitattee waan dhabde immoo bira dhaabbannee akkasiin hojii wayii inshaallah shunkurtii timaatimii nagaddu nuti bira dhaabbannaaniin waadaadha kun. Akkasi kanaafan jedhe. Kanaafan jedhe isiin mana bitannaan birriin jiru adumoo barbaade. Birrii mucaa sanaa kennee birrii 100 kan mucaarraa kenninee fi sila paayipaalii irra jira malee. Maaloo teelee isaanii maajattarra sanarra jira amma sanatti dhibba guunnee fi gurbaadhaan reediidha. Kenninee yeroo geggeessinee kaane sana booda 100 kiloo laamiin koo jirti 5,000 irraan dhabu. Namoota danuu jiru waan ta'eef qo'indoom warra yeroo sana gargaarsa godhe dhiifama naa godhaa isin deebisa. Ishi warra deeggarsa godhe qeeqa meeqa nu qaqqabe bo qeeqa meeqa nu qaqqabe qeeqa nama meeqa nu qeeqaa ture nama meeqa nu qeeqaa ture nama meeqa nu arrabsaa ture qo'e abdii isin deebisa. Nama meeqa waan nuun jedhaa ture boleessu. Nama meeqa inni kaan maaliif akkana godhanii maaliif ishee kanatti walitti qabame asin immoo akkaawuntii mataasii ta'uu qaba ture mee warra akkaawuntii mataasii irratti hattangaa amma akkaawuntii banattetti isinitti himnaa lakkoofsas banattetti bilbilli si bitameera miti anaaf eebbisaa si bitee birdilibsii sana bilbila sana anaaf eebbisaatu si bitee
bilbila kee naa kennitaa bilbila kee sin kennina gargaarsi kee warri itti fufsiisuu barbaadan warri nu komataa turtan sorry jarjarreeyyi amala nama keenya gatiin beekuuf namni Alex Taayee namni meeqa na didu miileen tokko 1700 akkuma ta'e tolitti qabsiiseeraan karaa ustaazotaatiin isin immoo warri akkaawuntii sii ta'uu qabaa jedhaa turtan kun akkaawuntii sii banameera gargaarame 1700 isin gargaartan dhugaan siniin jedhaan miileen tokko 1700 miti 100 walitti qabdan kijibdoota isin ajandaa barbaaddu kijibdoota isin beekna meeqa si biratti du'aa jira maa warra ajandaa barbaadu ana faalleessuun dandeessanu maaliif beetu humnan qabaan isuma dhuguma of jajuufi bitiyan isin irra kuma keessan irra humnan qabaan of argeeras of beekas ummanni na beeka bar mana babbanatanii maaliif akkaawuntii siin taane maaliif jarjarame irraa nyaachuu fi maali lakkii dhiiga foon haadha kootii naa nyaachisu ka maala nyaadhaan kana utuu haadha koo taatee wannatti dhaga'ame hangaafa sana miira nama keenya ammoo nan beeka yoo yeroo sana hin qabanne nama keenya hin gargaaru amala namni immoo namni rakkatu immoo namni rakkataan kushiinaa namaa keessa hojjetu immoo akkaawuntii banatee miti kan inni dhaqee rukutamu akkaawuntii iyyuu hin beektu si bilbiluma iyyuu hin beektu takkaa umriisi akkaawuntii waan jedhamu dhageessee hin beektu iyyeettiidha dingata dhahamte namni dingata balaan irra ga'e akkaawuntii sin qabaatu amma akkaawuntii si banameera warri akkaawuntii si irratti gargaaruu barbaanne sun as ba'aa gargaaraa nu agarsiisaa meeme akkaawuntii dhuunfaas isinii kennaam eshi mimmi koo maa jettanii mana bitaa firra baay'ee nagaan araarraa waaqessaniif haa baay'atu hundumaa. Illee baay'atu mimmi. Galatoomis hin jira duraan dursee mubee kooyi. Naam. Miskiina koo nama madam keessee cinqamaan tinaatti kennoo. Mubee jirtu akkam nagaa keessanii? Alhamdulillah. Baga jiraatanii hedduu galatoomii sirriidha yaada ammatti kaastee namni kaasaa ture. Ana boonaallee haasaa turre. Yaada bareedaadha namni keenya immoo hin qabamu beekte. Amma yeroo sana ho'aa sanatti otoo hin qabne ta'e miiliyoona tokko tuqaa torba miti hin beekna waa'ee tiiktaakii kanarraa sii galee amma akkuma qabbaneessanii isaatti godhanii irraanfatanii daggatan dhiisanii kanadha. Dhugaa dubbachuu fi hedduu galatoomii Mubee jiraaddotillee haadha keetti kakachuun illee hin barbaachisu ati dhuguma haadha miskiinaa abbaa miskiinaa naman koonne amantaan gosaan naman koonne nama hunda gargaartudha. Galatoomii guddaan siin jedha si guddisuuf otoo hin taane shiminaaf otoo hin taane hojii makeen dubbachaa jira namni kamuu kan beeku. Amma harmeen kun eessa jirti eessatti manni bitamaa fi dhugaa dubbachuuf jalqabaa kaasee waa'ee harmee kanaa Mubee feesbuuk irratti baay'een chaalenjii gochaa ture jechuudha otoo isin irraan dubbatiin. Gara keessan dhufee humna godhatee gara kanatti jijjiiramu iyyuu malee baay'ee chaalenjii gochaa turre. Amma eessaa bitamaa fi manni eessa jirti amma wanjoo hin godhani kuban qabu. Masarat. Isinoo dhalattuu naannoo shawaati jettee boochee nu boochiftee eessatti mana bitaa fi jirta isiitu achi filate moo haati si eessa jiru maaloo deebii jedhuu fi uummataa deebii kenni dhalattuu naannoo shawaati ati silan kee ana kanan dhaga'e gaafa dura. Abboo idduman jirutti bitachuu yaadallee garuu yeeni bakka tana deddeebi'uu waan tattaatiree idduman itti jirutti bitatu kananiyyuu. Achumatti bitachuu barbaadda jechuudha. Yoo achi gaddeemte xiqqoo dallatti yoo gaddeemanii gatii miliyoona 2-3 himatanii jedhidhaami martuyyuu achi xiqqoo argatuu hin danda'anii asuma idduman jiru kanaa mirkaneessu kananii. Kalas ummatuma kaleessa isii beekuu fi kaleessa waliin ture biratti bitachuu akkasii barbaadu dhagayeeraan waan kana hundayyuu isiniif ammalee hangaafadheeraan isinii galee isin gaafadheen jiraan mirga siitiin bitamaara malee ani bakka siituu si nama shawaa keessaa bitadha miti wallaggaa naqee bitadhatu sin jette wallaahi erguudha qophiidhaan maallaqicha gara wallaggaatti dabarsee bakka siin barbaaddetti bitamaa fi maaliifi abbaatu beeka bakka isaa toluu fi naannoo isaa tolu abbaa jiraatu sanatu beeka. Amma fakkeenyaaf anaaf jimman bareechee beeka gatee jimmaatti tola anaaf gala. Isiidhaan mogee seen jimmaa bitaaftuu hin jedhe hin taare hin ta'u. Maaliif isiitu beeka bakka isiidhaa ta'u naannoodhuma dalloo naannoodhuma uummata isii beeku kaleessas cabee gadi ba'ee namni gargaarsa kana irratti suma dhugumaa mirga qabatee bakka leencaa qabate uummatuma naannoo baaleetti akka onlaayinii irrattis ta'ee sagalee ta'uudhaanis jala akka iluullee ijoolluma baaleetti. Warri ta'anii gargaaranii gargaarsaa turan jira akka boonaa kunillee ijoolluma baaleeti isinillee immoo achumatti jettee kenna inni kun gabaabaadha gaafadheera. Galatoomi anis kanumaaf hin kaase dura yaada kana kaasnee turre
nageenya ishee fi utoo achi baatee sababa namichi boor miidhuu danda'a isa jedhamuuf kaasne inni guddaan fedhii ishee irratti hundaa'a atis fedhii ishee gaafattee isheen fedhii ishee dubbachuudha. Thank you. Lakki uummanni naannoo sanaa waan kana balaaleffateera isuma dhuguma yoo viidiyoo tokko argitan ijoollee dhalattoonni naannoo Baalees bakka numbuu wanta kanaa ni hadheeffataniiru. Isuma dhuguma hadheeffatanii jiru. Utuu hadheeffanne wallaahi seera geeffamuu miti maqaan isaa waamamu. Kokkee qabanii seera geessanii uffata itti baasanii meeshaa irraa hiikanii hidhaa jira. Namichi ni gale achi bahee waa godha uummata naannoo sanaa biratti achi gadi bahee waa godha isa jedhu hangara kootiin danda'a jedhee yaaduudhaan laman tokkoffaa harka seeraa jira. Seerri seera gaafa inni gadi bahee nu ammas akkamitti gadi bahee dhiyye itti buufna quba qaba uummanni Oromoo miiliyoonotaan quba qaba haadha kan sini galee kanaaf wanni irra ga'u jira jedhee yaadu inni kun isa kana miimishoo deebitee ta'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deebiin jedhamu bee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau mimi fitatu bona bara jiti. Sagale dia jira. Enjira bona kau mimi dubbate akatu. Mimi dubbat. Noo falti bonaan ko galatoomi siin jedhamu beekoo hojii dinqii hojjettee waaqayyo umurii siif haa dheerechuu iddoo guddaas haa ga'u siin jedha gargaarsa rabbii waliin wanti kun kan ta'e si dabalatee akkasuma maamila kee dabalatee warreen akka keetti yaadu dabalatee warreen akka kootti yaadu immoo keessa hin jiru jechuudha anuma dabalatee inni guddaan jedhu haadhoo kana bichaa odoo hin taane dhala ishiisan ilaallamee iddoon akkatti godhamu hakkumaati jettee lafti yoo bitame yookiin manni yoo bitame nyaatanis dhuganis bulanis gadi ba'ee nama odeessu manni rakkatanis qabaatanis dhabanis iddootti seenan yoo qabaatan iddootti boqonnaa fudhatan yoo qabaatan haduu keessaa ol seenan yoo qabaatan qorra keessaa inni kun boodarra ni ta'a wal bukkee jirra waan ta'eef taaf jedhanii hojjechuun ni jira. Akkuma jetta shunkurtii dinnicha nagadanii jiraachuu jira. Isa kana immoo iddootti goona hundumti keenya wal bukkee jira. Inni guddaan irratti xiyyeeffattee jirtu akkuma amma jirtutti ta'ee manni itti bitamu dhameer taabitamu akkasuma dhala ishiitiif iddoon akka godhamu. Isaan qofa odoo hin taane haadhon isaaniitti irreen ni jiru. Haadhon keenya kun irreen jirti. Daa'imti lamaan sun boruudhaaf iddoo akka argatanii maqaa keetiin ta'e kunis akkasuma maqaan maamila keetii fi obboleewwan haadhummaa waa'ee haadhaa waa'ee harmee beekan ilmaataniif waliin ta'e jedhaan akka kootti inni lammataa hundumti keenyayyuu warri jaalala haadhoo beennu yookiin immoo miyaa haadhoo beennu dadhabbii haadha keenyaa beennu har'as taanan borus taanan manni bitamee fi waan ittiin ba'anii galan yookiin immoo ittiin haadhoon kun hojjettee dhala ishii guddifattu ni taasisna na taasisaan akka kootti ka dhuunfaa kootti narraa eegama waan ta'eef miyaa haadhoo hin beenna. Namtichichi gadi ba'ee hidhaadhaa ba'ee seera feeratu jira biyya keessa. Seerri inni duriitii fi seerri hin namaa garaagarummaa qaba. Itti fayyadamummaa yoo wallaalummaa ta'e malee. Iddoodhuma jirtutti bakkuma argametti iddoon itti haa godhamu. Wanti inni fidu hin jiru, wanti godhu hin jiru jedhaan akka kootti. Maafennaan biyyattiin seeran kan bultuudha. Hundumti keessanuu galatoomaa kabajamaadha. Mubeekoo si faana jirra. Ani akka kootti si faana jira. Warreen odeessitan immoo warri baawwaduu jiraa keenyaa miti kan jiru umuriin ofaa dheeressu du'aa keenya iyyuu galchaan jirru anuma wajjiniin. Odoo mubeen hin jiraanne hin jiru jechuu barbaada. Feemosoota yookiin immoo fammasii baay'ee asirraa qabna miidiyaarra. Garuu kan ilmaan hiyyeessatii fi haadha hiyyeessaa mimmaan irraa haqaa jirru hargaa jirra hundumti keenya. Wal taazzabaa deemna wal bukkeedhan jechuudha. Kan wal qeequ garuu baay'eedhan jedhamu beekoo iddoo sanitti hin ilaalin odeessituun baay'eedha kan gochaan gootu garuu nama muraasadha anuma dabalatee. Kanaafuu waaqayyo isin gargaaru nu gargaaru hundumti keessanuu galatoomaa eebbifamaa umurii dheeradhaa. Isin hin jedha baay'ee isin kabaja galatoomuu beeku. Ulfaadhu miimikoo kanaafan jedhe egaa haadha keenya manni bitamee dhiqoo manni bitamee manni nyaata naan ta'u kafanni ilma namaa lubbuudhaan jiru mana biyya lafaarratti kafanni nama lubbuudhaan jiru mana keessatti itaanee uffata keessatti isin galee kanaafuu kafana biyya lafaa kana mana itti binnaa yoo birrichi mana isiin barbaadu sanatti dhumellee wallahi andistii fi waan isii waatti bilcheeffattu yoon bite muniiraan kushiinaa dhuma arabaa keessa dhaabattee firaashii tokko yookiin waan tokko firaash cidii tokko ijoollee dhaabituun dadhabdu miimmiin waan shunkurtii kumtaala tokkotti bindu amma 7,10 nuu kennuun dadhabdu nama maqaa waame kana suma dhuguma siniin jaara nuu kennaa jennee 100 namnu gatii ta'ee fi manna bitame kanaan shunkurtii fi kumtaala tokko binnaa fi attaranii dinnicha kumtaala tokko shunkurtii kumtaala tokko timaatimii kumtaala tokko akkasitti binnee fi kana nagadii barri irratti
nagadadhu ijoollee kee bulfadhu ijoollee barnoota tagaltuu jenneeyi akkasitti deemna kana quba qabaadhaa yoo abbaan ijoollee keetii yoo bilbilee koi nan gaafadhaa dara isa qofatu nan gaafanne hin malle abbaan ijoollee kee hin bilbilee Maal jettanii? abbaan ijoollee keetii nan dhosin hin bilbilee Inni irra. hin nageenye kaa Abbaan ijoollee xiyyaa bakka tokko hin jiru. Namni hin jenne. inni bashi reedii nuti qabadhaa warqaan bilbiluu danda'a atamma bilbilli keessa erga jira mee bilbilli Bilbila keessa kiyya chaarjara narraa cufatee chaarjara irra kaa'ee. maa chaarjara danuu baachuu danda'an jennee ati reedii geemii taphattee moo masaratti Masarati. Reediin nuuf ergumu beekeessa. Ani inni barbaada bilbila fi. geemii taphattee mootiin reedii Bilbila chaarjii bilbila danuu qajeela kuma 5,700 qabata baatiriin isaa. kanaafan siin jedhe kana naan jettee naan binne hoo maaliif dhumete footoo kaasaa harta masaratti ijoollee Iyyoo. footoo kaastee beektaa ijoollee kee moobaayiliidhaan Kaasee ijoollee xiyyaa kaasee. danuu kaastee naa ergime Ayyee. waatsaappii qabdii reedii Hin banaaf samma. waatsaappii Har'a banaaf yaa gadiyoo tanaa ni- barbaaddi dhageesse warra quba qabaatudha jedhe kun wallahi kuma kuma Waan jaa hunda- wallahi muniidhaan yoo ofiisiitii of hirkaa dhabde wallahi nama namarraa fuudhee kuma shan kuma jaa waan nama hojiitti kenne warra bakkaan ga'u naafii dabalate jechuudha muniidhaa kuma shan yoo ta'e nu gaafadhuuti mimmi waliin taati gaafa manni bitame kee wallahi kan shugurtii kanii waan siin waan ittiin nagaddu wallahi hin kenna namoonni naannoo immoo qodaa tokko tokko bitu akkasitti quba qabaadha waatsaappii banii fi lakkoofsa nu ergi bunaa dubbatu kennaa Waa tokko jedheen bu'a kanarratti waan amma jette irratti. Akkaawuntii ishee kanaan dura akkaawuntii dhuunfaa ishee irratti haa gargaaramtu. Akkaawuntii dhuunfaa ishee malee namni hin gargaaru jedhanii koomentii yaada baay'ee barreessaa turan beekta maxxansaa ture. immoo haadha koo Amma erga akkaawuntii baafattee akkaawuntii ishee mul'isiifiiti mee namni gargaaruu danda'an haa gargaaranime. ishi kuno alhamdulillah national ID baafatteetti kuno national ID baafatteetti akkaawuntii baafatteetti qabadha kana maasha Allah jiraadha malee sin 1,7845 62 duwwaa 27 qoy itti rukutadhe lalamuu haadha ko gargaaruu fi isinumatu du'aa kee jedhee gargaaruun akkaawuntii si malee jedhaa tura dhageera wallaahi qoye tana 1,000 kun akkaawuntii si 1,78 45 62 duwwaa 27 nu warri qoye maqaa naaf baasu Masarat Raggaasaa Areedoo akkas miti Elaamee jala keenya waan qabda qopheeffadhaati kilaashii keessan yoo rabbi jedhe sanyoo maksanyoo yaani wixata kibxata keessa manni reedii namarraa kaasee barbaada boris bitamuu danda'a manni bitamee yeroo birriin darbee birriin hafuuf hin jiru mana bareedaa binnaafi sinii galee miilee tokko 500 miilee tokko 300 ol manuma itti fixna mana bareedaa arga binnee kaane waan mana keessa afattuu qabdu farshaa nam tokko farshaa fudhaa sammuutti qaba dhala man tokko farshaa fudhaa nam tokko immoo firaashii fudhaa nam tokko birdilibsii qabdi sila birdilibsii tokko immoo ijoolleedha haadhattii sana birdilibsii tokko nuu fudhaa nam tokko immoo distii fi maankaa waan mana keessatti hojjetatu nam tokko jarikaanii bishaanii nam tokko qalamii manaa nam tokko dallaa nam tokko akkasitti irraa fudhannee nama 20 taane jechuudha 5,500 baafnee mana sii bareechinee fi viidiyoo waraabamee laayivii irratti arginee reediin nu agarsiisee galatoomaa waliin jenna waadanuuti si hafa hin jarjarina akkaawuntiin immoo kanuma siirratti goona amma galatoomaa meemee dubbadhu boonaa baalee afaan si qabne obboleessa koo ati dubbii lamarraa fixxaa bar kan amma carashaara si qabne boona jirta. Mata keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Duraan dursa obboleettii teenya haadha ilmaan lamaa boqqolloo firii lamaatiif jecha garaa nu hooressaa turan baga rabbiin ilmaan Oromoo irraa si kalaqe dhugaa dubbachuudhaaf harmee teenya tuni akkuma jalqaba garaan nu boo'ee garaan nu qabanaa'e. Ani yeroo biraattillee hin gammanne yeroon isiin akkasitti kaleessa tumamtu bifa daalachummaa sanii fi gaafa isiin ammoo dhiqattee dibattee akka nama mushurrummaatitti akkasiin rifeensa tolfattee baatu gaddi kaleessa natti dhagame gammachuun naa jijjiirame. Sis bagga rabbi sirraa jijjiire rabbiin jalqabumaa gaafa waan san sitti fidu karaa ittiin siibane. Akkuma abbaa keenya waaqoo kadiire isa doktoraa sanii reebamee reebama san keessa rabbiin isa fayyade
Isiillee jalqaba wanti boqqolloo san keessa rabbi akkasii godhee fi si fayyaduudhaaf itti aansuudhaan obboleessa keenya Mubaarak Musammaa Abbaa Miskiina. Osoo namni baay'een hima jiru majjaa warra qooda namaa yeroo jedhe warra direesha kanaa osoo hin kana jira. Osoo namni baay'een jiru miidiyaa kanarra osoo namni baay'een ajandaa godhee mana ofiitti dubbatu mana kana keessa fidee harmee tadha. Qabeenya qofa osoo hin taane bultii qofa mana qofa ijaaru osoo hin taane dhugaa isii nama isii miidhe sanis baasee qaamni seeraa biyyarraa bilbilee haga kadhatiinsa ga'etti jala bu'ee namni hojjetaa ture Mubaarak kana. Namarraa miti kanatti argatu rabbiirraa. Wantoonni biraatis wanti jedhamaa jirus ni jira. Hadhaa miti kaleessas yoo taate bakka gargaarsi jiru bakka miskiin itti hara baafatetti jala deemee namni hin dubbanne hin jiru jechuudha. Kan rabbitu caala. Waa'ee manaa waa'ee mallaqaa kuni sitillee ni ilaallatu. Anas ni ilaallatu kennas ni ilaallatu isii ilaallata. Bakka jireenyi isii maluu fi bakka itti gatteetti ilmaan isii gartee haratti baafatu isitu beeka. Bakka isin itti naa godhaa yoo itti danda'amte samii keessa galuu barbaada yoo isin jette kuni gartee fedhinnaasii irratti hundaa'e kaleessa illee waa dabalii jennaan biyya san keessa jiraatti hadhallee bakka itti waa mijaa'u isitu beeka waan taateef manni kun kabitamu yookaan mana caraqaatii miti mana seera guuttate mana kaarta filaanii guutuu qabu mana gartee qaamni mootummaa beekutu sii bitama malee mana gartee abbaan arge irraa bitanii abbaan arge boru keessaa ari'atuudha miti yoo barbaachisaa achitti deemuu barbaadde gaafa jireenya isii tashaashaaleef gurgurattee kaartaa harkaa qabdi waan taateef deemuu dandeessi. Kunachi warroonni hedduun isaanii nutu gargaarsa jechaa turan kun akkaawuntiin baafameetiin jira mana kana keessatti guyyaa lama keessatti yoo xiqqaatte birrii miiliyoona 1,650 tosi gargaarame yoo dandeessanii biiliyoona 10 gargaartan akkaawuntii sii qabattanii gargaaruun hadhallee gartee gammachuu kenna gama biraatiin ammoo boleetti teenya tana biraa hin hafnu haga gaafa sii mana sanii galtee haga gaafa sii gadhaabbattee ilmaan kana barsiifattutti bira jirra kun na argaa namaatiif osoo hin taane na argaa yookaan fooloo barbaachisoo taate guyyaa gaafsanii jala hafan hanga guyyaa addaatis Mubaarakis jala bu'ee harmee teenya tana asirra fidee miidhamni isii kakaleessaa sun bakka kam qaqqabdee jirti qabeenyi kee bakka kam qaqqabee jira manni bitamaa fi jira karaa jedhu irratti akka gartee namummaaf haadhummaa fi hojjetame garsiisa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu galatooma ammas biraa nafina waan dandeettanii kun akkaawuntii isiis qabadhaa kennuu atis galatoome. Nama hedduu dubbachaatiin ture miimiin faatillee jechuudha. Ammallee biraa nafina qabadhaa rakkinna hojjennu rakkinna keessaa baatee dhaanti miti. Namni yoo gaafa manatti gale waa hedduutu barbaachisa waa hedduutu hojjama waa hedduutu tajamti waan taateef haga dandeenyetti waan dandeenyuun ammallee bira jira. Mubaarak qofatti achi dhiibuudhaatti miti. Mubaarak gargaarsa kanarratti hanga inni itti miidhame nan beekaani. Waan itti dhiyaatu bakka keessa jiru keessatti biyyatti jiru sanitti sababa gargaarsa harmee tanaatiif bakka inni miidhamee hin beeka jechuudha. Garuu qaqqabaa namaa wal qabaa rabbitu caala jedhanii walumaa galattu haddallee borullee namoota kana gargaaruu bira dhaabbachuu gandatti achi dhiibuu osoo hin taane biizinasa irraa argannaa osoo hin taane namummaaf akkasii bira dhaabbachuun haddallee borullee dhaloonni dhufu warraa barata jedheetii yaada kanaaf obboleessa kiyya Mubaarak galatoome hundi keessan warri qooda keessaa qabdan warri asii miti bakka biraatti illee irraa dubbachaa turtan galatooma alfaadha Mubaarak ammallee amaanaa nuti wanti sirra kennu harmee teenya tan akkuma as fidde mana sanii isii galtee keessatti agarra waa meeshaa nurras kaa'e rakkoota kan jiru bira dhaabbannaa haadha teenya kaati keerii barbaadu maa nuti keeriin barbaadnu waan danda'amu bira dhaabbannaa kanaaf wanti furmaanni inni guddaan bakka isiin naa godhaa jettetti godhuudhaaf jechuudha. Kanuma jechuun barbaade ulfaadhaa galatooma. Ayyee galatoomi boonaa yaada gaariidha yeroo gaarii qabaadhaa mubee ulfaadhu galatoomi hojii gaariidha hundi keessan yeroo gaarii qabaadhaa bu'uuf jira. Maxxansina inshaallah galatooma. Boona gaafii uummata koomentii gaafadhuuf himee hubeen biiziidha. Maal gaafatan? Kantiibaa maaliif filaa hin kenninee fi minaamin jechaa jiru. Maali sawwaan Mubaarak harkaa qaba waan harkaa qaba. Inni biyya keessaa kennuufis danda'a. Maaliif waan kana qaamni seeraa hubattee jira argee jira waan taateef san irratti illee dhiibbaa gochuu kan danda'u Mubaarak anasii osoo hin taane cufni hawaasni gabbayee kennamuufii qaba. Harmee tanaa yoo jira harmeen tun miidhamni waa lama miidhamti. Tokkottiin sammuu isitti tuqame lammaffaa maqaa dubartummaatu tuqame waan taateef biyya san keessa qofaa miti. Finfinneetti illee osoo kennamee fi namni kun nu gartee nu fayyada malee waan nu miidhuudhaati miti jechuudha. Gaaffiin isaanis sirriidha. Gaafii biraa gaafadhaa ka jiru. Gaafii majuula mataadha kaa hundi keessan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtanii fayyaa keessanii nagumaa. Anjimaa innaa dabaluu dalagoo isii argee naan erbee. Wallahi dhukkee suuraa kan si arrabsa warabbal qaba. Namni gaafatee dhawaati kana naa dabaluu dalagoo ofitti ergina naa dabaluu didde majuula. Natti dabalaan bilookii godha naan dabaliin kanaan booda. Kaffaltii barbaachisaan nama naasa'uuf habiibti qalbiin asiiti moo. Waay. Mubaarak kun dhagaa jiraatti firii mooditti ragooti erga ilaala koo tokko barreessa wallahi laazim mubee firii mooditti ragooti naafi lubbuu bakka kana. Usi mubeen dhagaan jiru amma muitii qabaddume. Hin dhagaa wallahi waa hin dhageenyisee taate. Wallahi daawwatu godhaani.
Ansaari rafi musii sagalee mataa nageenya war maayol galchi lubbu. Maayin sagantaa qabatteetti. Tole. Video kana ilaalaa jalan. Abbaayeen kaalilee harree. Abbaayeen Nuti qabanuraan daybuusa simbuusaa. Otu bu'i. Abbaayeen kaalilee harree keessa naa ergaa midhaan wajjin geeffadhaa. Harree kana ilaalaa. Abbaayeen kaalilee harree keessa naa ergaa midhaan wajjin geeffadhaa jedhan. Dandeessee baattaa reelmaa koo dhaqi kana fajirtaami. Maan harreedha? ለዚህ ነው ህይወትን የማለምናት። Harree moo harree? Dhugaatiin jala baanke. Bakka masarat kiyya tiktookii illee siif amanu tiktookii keetiin dhufuu qabda shiisanyoo. Reedii tiktookii illee maniif. Ayyee shi bakka an fidan kana miidiyaa. Tiktookii maniif ishii maqaa isiitiin. Shi bakka keessa dawwalaa fi bakka rakkoon qabu waa wayii dhaamachuu isinitti. Ishi keessaan nan dawwala bakka amma. Tiktookii maqaa isiitiin abarattu masarat jettee lakkoofsa bilbilaa ishee keessaan na ergitaa sin eega waatsaappii isiini. Orjii maali nagaa miti? Orjii. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jirtu. Jirra gaaffii ettee eenyuun gaafachuufi? Isin nama gaafachuu. Waa'ee maaliiti? Daqiiqaa muraasa naaf. Uy, inuma yoo deeqaa kennamaa? Haa dhaqu. Inuma deeqaa sii kenninaa? Lala. Waa'ee maaliiti? Waa'ee keenyaati? Gaaffii nani qabu. Ayyeetti fufi. Gaafadhu gaaffii maaliiti yaada koo? Dhiira beeki mube. Ol bal'isin. Maaliif asii bal'isa? Afaaniin gaafattu maal footootti fidda? Footoon adabu. Footoo jinnii asirra keessee. Maa humnaan ani gargaarsa yoo ta'e humnaan miti. Natti bitee nama siifteetu malee haadha koo. Gaaffii qaba jette. Tuma gaaffii gaafatteen gaaffii keessa kan xinna haara. Riisiitii ittiin gargaarte. Riisiitii ittiin gargaarte hin xinnaatteetu. Afaaniin nimtu footoo kanaan qabaa. Jettee footoon adabu yoo ta'e miidiyaa lama minnatti taphataa tuun. Mana rakkataa ta'a galfatu. Waan akkanaan qabaa jedhama. Sini galee akkas seera beeksisa. Waan isin jette. Jinniin irra kaadhette. Eenyu? Mucayyoo immoo. Koomentiidha. Nu kuchiisuu ol baate badhee. Jinniin irra kaadhette? Jinnii dhette nu fixuufi. Gaala tokko tokko ajandaa barbaada bas. Hoo.